Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaago jechaa oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Alamuu simee eega godina walloo dhufe hidhaan ilmaan Oromoo walloo irratti cimee itti fufee jira. Akka miseensi bilxiginnaa tokko jedhutti yeroo godinicha dhufe shanee dursa hidhatti guuraa yoo shanee hidhatti guurtan malee ummanni akkasiin feetan isiniif hin ta'u. Jarri ummata irra deemtee isin jalaa jallifti waan ta'eef ummata gara feetan oofuuf dursa shanee hidhatti guuraa jechuun eega ajaja dabarsee booda ilmaan Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa qofa irraa namni 20 hidhamee jira. Aanaa Baatee irraa namni 2 hidhamee jira. Aanaa Dawaa Caffaa irraa namni 2 hidhamee jira. Aanaa Dawwee Harawa irraa namni 2 hidhamee jira. Walumaa galatti eega Alamuu simee godinicha dhufe waliigalli nama hidhamee kan ammaaf daatan nu ga'e nama 26 tahee jira. Walloo keessatti ilmaan Oromoo kaan hidhaa kaan immoo dirqamaan gara dirree lolaa erguun itti fufee jira. Ganama kaleessaa hagaya 20 bara 2021 bulchiinsa magaalaa Kamisee ganda Qalloo jedhamutti ilma Oromoo maqaan isaa Ahmed Muhammad yookaan Ahmed Maaxxaa jedhamu poolisiin milishaa fi bulchaan godina Walloo dabalatee qabuuf konkolaataa hedduun gandichatti buufamanii akka turan maddi nageenyaa odeeffatee jira. Ahmed Muhammad nama baatii 9 ol mana hidhaa biyya ambaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamee rakkataa ture yoo ta'u yeroo biyya isaatti gale osoo haara hin galfatin mootummaan bilxiginnaa qabee ukkaamsuuf yoo yaalaa jiru jalaa akka miliqe gabaasinu gahee jira. Ahmed Muhammad nama jijjiirama bara 2018 sana keessatti qooda ol aanaa qabuu fi nama ummata biratti akka malee jaalatamaa tahuu namuu ragaa baha. Ahmed Muhammad amma haadha manaa 2 yoo qabu takka irraa ijoollee hedduu qabaatutu himama. Yaanni ummataa Ahmed gargaaruun osoo irra jiru gochi kun irratti yaalamuun baay'ee nama gaddisiisa jedhan. Sanbata xiqqaa galgala keessa aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Waladdee keessatti isin waboo waliin walitti hidhata qabdu jechuun namoota 2 halkan gaafa hagaya 19 bara 2021 balbala itti cabsanii akka fuudhanii dhabamsiisanii jiran jiraatan achii tokko madda nageenyatti himee jira. Namoonni qabaman kan ammaaf maqaan nu dhaqqabe nama ganna 60 kan ta'e maqaan isaa Said Ammadee jedhamu akka tahes dubbatu kan hafees ammaaf maqaa adda baafachuu hin dandeenye. Walumaa galatti mootummaan amma jiru kun ummata akka malee dararaa akka jirutu qabatamaan mul'ataa jira. Baha Oromiyaa godinaalee Harargee hunda keessatti osoo saala adda hin baasin dirqamaan ilmaan Oromoo gara dirree waraanaa ergaa akka jiran maddi nageenyaa odeeffatee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti dubartis tahee dargaggeessis hedduun baqatee gara fira isaa deemaa jira. Namni fira gammoojjii irraa qabu gara fira isaa baqataa jira jedhu. Dubartiin baadiyyaa humaa hin beekne tana akka nama butuu jedhanii ukkaamsanii fuudhanii gara dirree lolaa oofaa akka jiran dubbata maddi keenya kun. Dargaggoonni immoo karaa gadi bahanii wantoota nyaataaf oolanis ta'ee wantoota isaan barbaachisu bitachuuf rakkatanii daa'imman xixiqqaa akka ergataa jiran nuuf hime. Wanti nama gaddisiisu dubartii baadiyyaa humaan beekne tana sodaachisanii ukkaamsanii yeroo qabanii deeman baay'ee nama gaddisiisa jedhan. Odumatti aanuun Karrayyuu aanaa Fantaallee keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo irratti duula maqaa lafa babal'ifannaatiin dhukkaasa qotee bulaa irratti bantee Oromoo irraa nama hedduu galaafatuu maddi nageenyaa odeeffatee jira. Lolli kun eegalee kan bubbule yoo ta'u guyyaa kana lamaan keessatti yoo xiqqaate namoonni 10 ol wareegamuu 20 ol madaa'utu gabaafame. Ilmaan Oromoo gocha kana dhaabsisuuf akka tumsa godhuuf ergaan darbee jira. Odumatti aanuun ragaan golga duubatti akka dhiyaatuuf iyyataa abbaa alangaa dhiyeeffate manni murtii kuffise. Galmee obbo Jawaar Mohaammed faa ilaalchisee ragaan golga duubatti akka dhiyaatuu fi eenyummaan ragaa baatotaa akka dhokatuuf iyyataa abbaan alangaa dhiyeeffateef manni murtii yeroo lammataaf kufaa taasise. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa guyyaa kaleessaa hagaya 20 bara 2021 oolen akkaataa dhiyaannaa ragaa abbaa alangaa ilaalchisuun jala murtii kenneen gaafii abbaan alangaa ragaan golga duubatti akka dhiyaatuuf gaafachaa ture yeroo lammaffaaf kufaa akka godhe obbo Kadir Bulloo gabaasee jira.
Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo akka OMN'tti himanitti obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa har'as mana murtiitti kan hin dhiyaanne yoo ta'an akkaatuma yeroo darbe jala murtii kennameen manni murtichaa bakka isaan hin jirretti galmee waliigalaa ilaalee jira. Iyyata abbaan alangaa kanaan dura akkaataa dhiyaannaa ragaa ilaalchisee manni murtii olaanaa federaalatti fudhateen manni murtichaa irra deebiin sababa abbaa alangaa akka dhaggeeffatuuf taasifamuusaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha yakka lidataa iyyannoo abbaa alangaa fi gurmuu abukaatoo erga ilaalee booda guyyaa har'aa akkaataa dhiyaannaa ragaa irratti jala murtii kenneera. Jala murtii manni murtii kenneenis ragaan abbaa alangaa qaaman dhihaatee ragaa kan kennu yoo ta'u eenyummaan mul'atanii utuu of hin dhoksin akka dhihaatan kan ajajudha. Akkaataa adeemsa mana murtii biyya keenyatti yeroo gannaa ji'oota lamaaf manni murtii tajaajila waan dhaabsisuuf beellamni ragaa dhaggeeffachuu dheerachuun bara 2014 onkololeessa 22 hanga 26tti ragaa marsaa jalqabaa dhaga'uuf kan beellame yoo ta'u marsaa itti aanu sadaasa 3 haga 17tti beellama bulfachuu abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Kadir Bulloo OMN'tti himanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanii